hariiroon sun erga adda citee almost waggaa tokkoof ji'a 10. Akkuma dhageessan seenaan saagaa hedduu tokko nama gaddisiisa. Dhiirri fattashamuu qabu. Dhiirri silkii ilaalamma haati manaa jechuudha abbaa mana fattashamuu qabu. Eenyu wajjin haasa'aafta? Eenyu wajjin dubbata fattashamuu qabdu? Mirgaan qabdu yaa shamarraa dhaggeeffadhu itti himaa. Dhiirotcha dhageessanii bilbilli keessan fattashamuu qabu. Bareechaa jana 4-5. Xafaxafanii irra dhaabanii addunyaa kanarratti na beeksisanii buchoo dhiisi nama biraa jaaladhutu naan jiran hin jaaladhu. Gudiin ijji kaayyuu hammas akka inni jaalalli qimmiidhe isinii galee hammas miidiyaa irratti dhiyeessaa turte. Gudii meekaappii kana dhageessaniitu gurbichaa kana intalatti. كيف شكرا الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفوني وردو صداف كبجمتوت أوروش شو أكم نابجر جرون جرين يافيان أكم نرى بدني ما إني أكس بلتي سدين بلتي أفور ماليف كويا جمعات إنا قدا سنيو هرماس ماك سنيور مويتا كيبتا سنجني أتاو ماك سنيور منزل أتاو هاري كان ماليف نرى بدني هاري كان أكمتين الرابع دون ديسني مالفو إسين جلا بدي تنجرا غرو أصونتين فارادين تشالا بكن توري توكو فيديو توكو فيديو غري تنجرا إسين تينا غرسي سني غري غافزان نتين فارادان كنا فكم نافجرتو أتفاء كم فردتي ما إني ها أكتوكو سيته نلهالو ليفتي أكتوكو واسي ها مالفو هاتو مالفو غيامي كفاكين يرا هرغو يانديك دمي توكو بايزوي هرغو يانديك دمي توكو أكفرن جوتا دين جل قبني تشالا چالنجي سچالا مالفو إناداف غدا هيام فردتان توري تشالا كناف هجيب بيتيف فغودي ميتان توري كناف سين جلا ببدودان دائرة مالتو جرى دوكان ميمي وان ببريدا توكو نتي ما ميمي نتي ما مال فاير جيتان دوكانا إيجا وريري مقالة channel كنا تهاروا دفتان channel كنا subscribe قصودان فيديو كنا موندي كيسانو أتونا متو كنا في like قصود كيساتو ورينا يادن قصود دكتينا غير فيديو كار دفتو تكين فيديو بايزو intro درانو جدي كيتن لما فا يرون درا فيديو جل كابوه دو إيشار نيتوركي نراكي سيشار فيديون سينيف دي سوير داونلود ناقود إنا في تودي دي يرون لما فاتي موشي إجزين داونلود ناقود إدو فيول غليو جشور أفجد دو إيشار إبسارنا جرا بدي إيشار كناف عايشو كو أول بديجون يوكان artificially لايتي دابليتان فيديو كنا وجدها جرا يقول كل مان ساقا غديبوه إفهمنا فقدا سنين جتشون بربادا ماليفو غير فيديو راس تيرو سين نوكا إستورتي جتني نيجا تورتني لا بكا كنا حبيبي كم تو أروميا هنو نرو مسوات الندين نواس كيسة أنت كنا دعوة شو راتف نيتشر لا كنا فكرني أروميا بيجي جيتو لا وكارني مو Akkuma asirratti argitan bakka kana turre jechuudha. Bakki kun egaa ta'aabii hedduu qaba. Fagoodhas akkasii guyyaa biraatan irra isiniif deebi'a jechaadha. Maaliif samoona kana immoo wanti babbareedaa waa meeqat nu miliqee jira jechaadha. Gara viidiyoo har'aatti yeroo seennu meemee ijoollee bibbicuu kan naa ilaala. Ijoolleen bibbicuun kun amma maaltu itti jabaatennaan miidiyaa maa inni laala. Jireenya Itoophiyaan nuti jabaataara. Isin ergaa akkas jettanii nu maal jechuudha. Warri garuu akkas ijoollee kana teessiftanii akkas gootan jechaadha. Sammuun jara akka inni kana qabatee taa'u gootu. Sirriin goone kana. Waan akkasii atu dhiistanii gaariidha. Gudiin ijjigaayyoo taa'eedhuma biqilamu dhaggeeffadhaa. Nan shakki beektaa? Bakka kun wayii finnatti si qaayoo mucaan kun nan shakki maaliif baay'ee dheeraadha bareedaadha narratti inni san durboon ammayyuu narraa fuuflataa jiru inni san innaan baay'ee bareeda baay'ee bareeda
Kanaaf na shakki beekta ani of ilaalu bakka ani nama mucaan saayiku fakkaatu maali bareeda bakka kanaaf hore mucaan kuni bakka narraa bakka waan tokko narraa shawwadee baduu figaa jedheen amma na shakki beekta wanta baay'ee jaalalli isaa namoonni. Jaalala keessatti of agartee. Bakka cabsee nagale ijoollee wajjin alanne wajjin tokko baay'ee wajjin baranne wajjin jiru ijoollee baay'ee garuu jechuudha kan akka mucaa kanaa na keessatti xalafamee jiru hin jiru. Yala dhugaan sittaasa halkanis yeroo rafu na dura deema yeroo nyaata nyaadhu na dura deema addunyaa kana ejjigaayiif waagoo na utuu namni naan jedhe carraa kanaanii buchoo qofan dabarsa. Baay'een jaalladha. Kanaaf waan nama ittiin tilmaamuun qabu jechuudha. Innoo jaalladha. Egaa akkuma dhageessan ejjigaayoo jaalalli qabdee hiitee hamma siitti galchite hamma siitti jechaadha. Garuu qaalittiin kun garuu muca garuu ejjigaayoon kun jechaadha. Jiruu cimaa keessa darbiteetti jechaadha. Maaliif akkas dhaabii si argatanitti ture tayyaadha. Kana keessatti garaa kana keessatti mucaa baattee mucaa du'aa baastee lubbuun si hafee jira jechaadha. Kanaan dura beektu jedhee tayyaadha seenaas. Jaalalli immoo waan hedduu godhe jira. Asirratti si dhaggeeffadhaa mimee. Xafaxafanii irra dhaabanii addunyaa kanarratti na beeksisanii buchoo dhiisi nama biraa jaalladhutu naan jiran hin jaalladhu. Istaayiliin uffannaa keetii immoo baay'ee bareeda. Jaallattaa wantoota akkasii. Waan uffata jiran keessaa qumxaan jaalladha. Nyaata jiru keessa latti taaseera. Xibsiin jaalladha. Namni xibsii hin jiru. Xibsiin jaalladha itti mucaan. Chiikii keessaa moo takkeen jaalladha. Takkeen sila keessaan dhabamu. Yoon du'e waan akka yaaduun. Malee anaa bira. Jaalalli ulfaataadha kan qabu. Kanaaf jaalalli jecha hin qabu bakka. Daangaa qabu. Kana waa itti koomenti gootu hin qabdu. Kanaaf Injima waa'een jaalalaa isa jaalatee bareedde. Sagaleen kee akka malee bareeda. Beektamni sitti meera. Isuma dhuguma jaalalli si qofa hin qabni. Jaalalli baay'ee cimaadha jettee kaate miti jechaadha. Ani iyyuu ganama jechaadha. Biddeena lamatu qofa nyaadhe. Waan naa nyaatamuu dideera sinii galee. Bishaan iyyuu sirriitti dhugaan jiru. Leetirii lama qofa nu geedha. Jaalalli na qabeera maaliifuu malawoo tokko banaa barbaada waan arge sinii galee. Mala barbaadaa meemee gudii meekaappii kana argiti meekaappiin garuu akkam nama jijjiira. Ilaaltanii Oromoo ilaaltanii gurbicharraa gara intalaa gara intalaa ajaa'iba boollaayi. Garuu mucaan kun hedduu tokko namoota baay'ees gaddisiisee jira. Mimee xiqqoo seenaa isaa irra dhageenyee dhufna waan inni jedhu. Hariiroon sun erga adda citee almost waggaa tokkoof ji'a 10 waggaa fi waggaa tokkoof ji'a 10 wayiin ta'a erga haasaan keenya yookiin communication keenya iyyuu dhaabbate jechuudha. Kaanaadaatu deebitee dhufte. Kaanaadaa haadha manaa keetu jira. Isee dhadheetuun argin deebitee dhufte. So maaliif Kaanaadaa maaliif hin deemne maaliif dhadhee haadha manaa keen argine? Gamoo dheeraa gaafa ijaartu asii gadi fageessite qotuutu sirraa eegama. Akka inni darbii baay'ee baatutti jechuudha. Maybe hin beeku waaqayyo kan inni sirriimatti wantoota baay'ee na baachisuu fi gara fuulduraatti waan hojjedhu bal'aan jiraachuu danda'a. Komentii irratti iddoo garaagaraatti kanan argaa ture. Tiyyaa wajjiniin hojjechuun kee nkaa yeroo tokko nkaa. Sanbata guddaa ganama abbaan manaa waldaan naqee ka'ee haati manaa immoo galgala naayit kilabiin deema jetti taanaa walitti dhufu waan ta'eef. Waaqoon garuu biyya akkasii keessaa akkamitti deebitee galtee? Jalqaba gaafuma viizaa argattee iyyuu deebiin galattee murteessitee turte moo achi geessee yaada kaaste moo? Kana booddee si'ii waaqayyoon komatu dhaga'uun barbaadu jedhe maaliif jennaan waaqayyo sin eebbisa bashannanii jiraadhu jedhee Ameerikaatti si geessina fiigdee harkaa baatee dhufte. Kana booddee mee waaqayyoon maal jettee akkati komatu ilaalaa naan jedhu. Akka meeqatu argame birrii doolarii booddeetti deebina. Sammuu amma qabuuni kaaffee keessummeessuu nan danda'a. Wanti natti hafu hin jiru sii galee yeroo inni dhaladhu garaadha kootii keessaa yeroon bahu
waaqoon hojii gurguddaa qofa hojjechuu qaba wanti narratti mallattaa'ee gadi ba'ee jiru. Akkamitti deemtee akkamitti carraa sana argattee gara biyya Ameerikaa deemuudhaaf? Gaafuma pileenii irraa bu'uuf jettu magaalaa Ameerikaa gaafa geessu amma Washington DC geenyeerra gaafa jedhanii gaafa si gadi ilaaltu in argitu magaalaa. Bosonaan ukkaamameera. Afaan Oromoo sirkaan banne garuu ji'a lamaaf amma kana turte sirkaan banne. Dhaga'uun rakkisa malee egaa asirratti haayilaaytii isaati isa itti aanu itti fufna jechaadha. Samoona kana immoo sooshaal miidiyaa irratti achiifachi kan deemaa jiru seenaa hedduu tokko garaa nama nyaatudha. Innaa intarviyu isaa irratti dhageessaniitu jedhee yaada namoonni baay'een jechaadha. Maaliif immoo namoonni tokko tokko wanta kana irratti waan hedduu jedhaa turanii dhiiroche waan nu ta'u tokko dhageessaniitu kana gudii kan nu dhageessaniitu dhaggeeffadhaa. Dhiirri fattashamuu hin qabu. Dhiirri silkii ilaalamma haati manaa jechuudha abbaa mana fattashuu hin qabdu. Eenyu wajjin haasa'aafta eenyu wajjin dubbata fattashuu hin qabdu. Mirgaan qabdu yaa shamarraa dhaggeeffadhu itti hima. Dhugaa jiru itti himna. Warri dhiiraa qoftee taa'aaf godhaa. Shamarri abbaa mana fattashuu hin qabdu. Akkamitti yoo naan jette rabbi amma afurii eeyyamee min jigiraallo. Hajjana afuudhu sirratti min jigiraallo. Hin gaa'oon no. Rabbi ta'u bal'ise. Rabbi ta'u nama bal'ise. Inna rahmatii wasi'at kulla shay jedhe akkam gootama. Jigirello. Garuu dubartiin amma haqa gaafa namni haqa dubbatu wanni jedhin asin. Wallahi lazim qabatama waan jiru kun. Wama qabatama jiru sinitti himna fakkeenyaaf amma dhiirri tokko abbaan manaa keessanii jechuudha. Abbaan manaa keessanii osoo shamara dubbisuu yoo kaatanii agartanii maannaat eenyusiin hin jedhin. Dabalachuu barbaade ta'a meebi kalas sunnaa guutuu barbaade ta'a yookaan lama fa'a barbaade hin barbaachise yookaan sadaffasa barbaachise yookaan arfafasa barbaachise. Gaafa gartee afur fuudhee ka'ee gaafa san silkii irraa fuudhii fattashee gaafa sana. Sigalee silkii irraa fuudhii fattashee gaafa sana gaafa sana dandeettii qabdu. Shamarri ammoo yeroo tokko kan keetiif kan kee qofa kanas bakka allaqa. Jaarsi kan kee isa rabbii sii qoode sana qofa. Sigalee lafti dhoonaan gadi lixxu samii ol baatee samii lixxu. Jaarsi kan kee isa rabbii sii qoodee sirra jiru sana qofa waan ta'eef aamiin labbayka wa sa'alayka jettee haala gaarii isa waliin jiraatudha. Silkii dhiiraa hin fattashina jedhe shamaraa. Silkii dhiiraa hin fattashina. Karaan isaa banaadha. Kootaa afur qaba. Kootaa sadii qaba jechuudha isin malee. Eenyu wajjin haasa'aarta eenyu wajjin dubbatan jedhina li'annahu fuuchuu barbaade namaan galu sadaffaa lammaffaa afuraffaa waan rabbii eeyyameefii jiru jechuudha kun. Waan rabbiin eeyyameefii jiru. Garuu jaarsi ammoo jaarsi isa to'atu qaba. Akkamitti? Kan isii kan rabbii eeyyameef jaarsi tokkuma qofa. Wanni rabbiin dhiirri tokko jaartii afura fuudhu jaartiin tokko dhiira tokko qofa heerumtu wanni jedhee maal beektu? Osoo amma dubartiin tokko dhiira afuritti heerumte ulfoofte daa'imni dhalate eenyu waamamu? Jaarsa duraati moo kan lammaffaatiin immoo kan sadaffaatiin immoo kan afuraffaatiin immoo moo akka walii galaatti waamamu? Rabbiin hikmaadhaan malee waan buusu hikmaadhaan malee waan dubbatu. Sigalee yoo immoo haadha manaa afur qabaatee dhiirri tokkichi kun bira ga'e kan eenyuuti? Kan isaati galee annahu isatu fuudhe waan ta'eef. Isin eegalee kanaaf dhiironni to'adhaa haadha manaa keessan. Eessa deemte? Eessa galte? Eenyu wajjin haasa'aarti? Akkamitti uffataarti? Hiriyaan sii eenyu? Eenyu sii gorsaara? Eenyu waliin jira sii wajjin? Silkii sii keessa? Imoo sii keessa? Kallattii keessa eenyu jira? Fattashi. Nyaata sii dhugaatii sii yaada sii to'adhuuf. Sigalee isiin ammoo shirtii abbaa manaa surree abbaa manaasi kophee isaa. Egaa akkuma asirratti dhageessan dhiiroo jana bareechaati. Haga afur shan jana. Maaliifi indoom kudhan janaati tokko yoo fuutan sadi keessa argattu. Ani hin jenne dubartoonni dhiqoo na jibbitula. Ani hin jenne maaliif jana jedhamtaniittu. Ani maaliif isin sodaadha beektu. Yeroo baay'ee maaliif hin jenne jedha isin sodaadha beektu dubartoota. Baay'ee parsantiin 65 waan arge isin dubartoota na hordofa. Lammaffaa immoo maakiin oroo waa'eedhuma durbummaa qaba waan arge jennaan ibsishaanis baay'ee akkas miidiyaa irratti waan tokko jennaan isinis akka tokko of tuuluu barbaadaan jechaadha miidiyaa irratti shamarri galtanii akkaawuntii miiliyoona tokko waan arge qabu cufsiiftan jechaadha. Erga sanaa bakka isin sodaachuun jalqabe maaliifi yoo wanna tokko jedhamtan hin irraanfattanu isinii galeera miti sabskiraayibii keessan yoona maaliif hin jenne yaani isinii galee hin jenne viidiyoon raaf qabdee dhufu kana fakkaata isinitti wal isin bohaarsiisin gammachiisee yaada ibsaan badee akkas dukkanaa'u si gaa'u.
fataati jettanii itti yaada haga viidiyoo kabraatii walitti deebinutti Oroos Show bye.